ተስፋዬን ቀናት ቢሰባብሩት ቃላት ልቤን አበሩት አይወድቅም ያረ دينين قد أبنان دنيا مال أباسا نما ربيف كنيسة براسا Namni akkiyya baadiyyaatti dhalatee, baadiyyaatti guddatee, baadiyyaatti baratee ni jira. Yoo jiraattan mee baadiyyaa yaaddanii jirtu? Hedduu takka baadiyyaa yaade, baadiyyaa hedduu takka jiraadha. Hedduu takka dasna jetti itti dhaladha jechuu guddadha waan ta'eef. Har'a baadiyyaa deemuu hedaa baadiyyaa keessa deemee isin bashannansiisa. Koottaa yoo baadiyyaa yaaddan na wajjin koottaa. Hagidhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin tura. Baadiyyaa hundi keessa deemee lagaa fi gaarallee bahee isin bashannansiisa. Akkasuma warri haarawaa taatan laayik, sheer, sabskiraayib godhaa maatii ta'uudhaan gama kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen Arsii, Roobee, Diidaa fi ijoolleen Xiichoo, Diisiis, ijoolleen Bullaallaa koottaa isin bashannansiisa baadiyyaa keessan isin deeme jechuudha. Baadiyyaa naannoo saniiti. Baadiyyaa nan hin jiru. Baadiyyaa biraa osoo hin ta'in baay'ee bareeddii hedduu takka namatti tola. Oromiyaa hundinuu bareedduudha. Hedduu takka namatti tolti. Koottaa isin hin jedhu ijoollee baadiyyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu jaalatamtootaaf kabajamtootaaf hordoftoota keenya. Har'a baadiyyaan jirra. Baadiyyaa jira. Baadiyyaan teenya akkana bareeddii kutaa chaayilanjii baadiyyaa hojjanna. Hundi keessanuu baadiyyaa teessan fidamee akkasiin jirtu. Ilaalla. Baadiyyaan keenya kana fakkaata hedduu takka bareeda. Ni beeku Oromiyaan hundi bareedduudha. Teenya kun akkana jirti. Kana bareeddi baay'ee tokko das nama jetti. Baay'ee tokko namatti tolti. Kinoo kana fakkaata. Qamadiinis kana fakkaata. Baaqelaalleen kana fakkaata. Daarii sanitti argitan baaqelaadha. Arabni fuudhi jettiin jechuudha. Baadiyyaan keenya baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko das nama jedha dhugaa rabbi. Biyya akkana bareedu keessaa baanee daalatti biyya ormaa tana keessatti gizee dararamnu hedduu takka namatti dhagama dhugaa rabbi. Biyya tanatti yoo istiraahaa akkas bakka istiraahaa jedhan san yoo deeman malee dhakaa fi daaraa malee wanni takka hin jirtu. Garuu biyyi keenyatti immoo bakka feete deemtee taa'uu ni dandeetta. Iddoon hundi magariisa. Manni keenya akka baadiyyaallee kana fakkaata. Koottaa qe'ee warra keenyaa isin argisiisa. Anuma wajjin koottaa, anuma wajjin deema. Boqqolloon keenya gana areef hin geenye. Areef salphu jira. Kuni qamadiidha. Namni kiyya baadiyyaatti dhalattee baadiyyaatti guddattee baadiyyaa yaaddanii jirtu. Ijoolleen biyya alaa jirtu keessattuu. Warri biyya alaa jirtan baadiyyaa yaaddanii mee? Akkana bareeddi biyya abbaa keenyaa. Arsiin diidaa hojjedhe jabina. Diidaa tana fakkaatti. Arsii bahaa. Baay'ee tokko namatti tolti dhugaa rabbi. Baay'ee tokko das nama jetti. Biyyi teenya hedduu bareeddi. Amma qamadii reef yaa'u jirti. Gizee geettee isin salphitillee waraabee isin ni argisiisa. Gizee haamnillee waraabee isin argisiisa.
Gizee ayinnullee ayiddaa beeytanii biyya keenyatti qotiyyoon ayidan biyya keessanitti maaliin ayidan? Biyya tokko tokko makiinaan muranii kenna garuu harkumaan muran. Yaani hin geenne naannoo keenya makiinaan jechuudha. Manni keenya kinoo kana fakkaata manni keenya akka baadiyyaa mana citaatii fi manni qorqoorrollee. Baay'ee tokko bareeddi wallahi daawwatamtee waan kuufamtuu miti Oromiyaan. Har'a baadiyyaa hundi keessa deemeti isin daawwachiisa haga dhuma sagantaa kiyyaatti na wajjin turaa dhugaa. Dhugaa barkanuu isaanitti hawwinuu miti isaanuu nutti hawwan osoo biyya keenya kana bareedduu kana arganii jechuudha jaroonni arabaa tun. Mee isin keessaa namni isaa elme beeku jira. Namni isaa elmitanii asirratti mudannoo maal qabdan isaan isin dhiite yeroo elmitan yeroo gaariidha. Dhugaa rabbiyaan elmeen beeku garuu hin sodaadhaan elmu yookas gaafa qabee fi dhaabbadhe yookaan immoo tushaa qabee fi yoo dhaabbadhe malee yeroo xiqqoo ta'e hin sodaadha jechuudha itti kalaa'een elmu adhiitan jedheetiin sodaadha. Aannan oofichaa dhugaan taa'ee obboleettii xiyya xiqqishu wayiitiin itti ergina gizee elminu gizee horii galchinu jechuudha. Warri kennallee naaf hin beeka jechuudha itti naan ergan akkaan sodaadhu. Hin sodaadha itti deemee akkasiin elmu dhugaa.
Egaa obboleeyyan turtiin baadiyyaa kana fakkaatti. Baadiyyaan baay'ee namatti tolti, baay'ee bareeddi. Dhugaa rabbii biyya ofii keessatti garboomanii jiraachuu wayya biyya namaa kana keessatti salphatanii jiraachuudha jechuudha. Innis kasii hin geenyeef kasii ga'u hundi yoo si xiqqeessu, yoo si arrabsu, mataa gadi qabattee jiraatta jechuudha waan goosuu hin qabdu waan ta'eef. Garuummoo osoo sidhaanii daa'imti si hin geenye xiqqishoon guddaan osoo yoo si xiqqeesse, yoo si arrabse osoo arraba qabdu ofirraa deebisuu hin dandeettu. Osoo si dha'ee osoo harka qabdu ofirraa deebisuu hin dandeettu. Jiruu garbummaa keessa jirta waan taateef. Nam mirga hin qabnu, mirga ofirraa dhoorguu hin qabnu, mirga dubbachuu hin qabnu. Waan fedhan yoo nu godhan mataa gadi qabannee jiraanna jechuudha. Dhugaa wallaalummaa biyyaa nu baase nu huyyuu osoo akkana beekne biyyaan baanu jechuudha. Akkasuma ijoollee warri biyya jirtan biyya keessan keessatti firii taa'atii jiraadhaa biyya namaa deemtanii achitti garboomtanii jiraachuu jechuudha. Yaada biyyaa bahuu keessaa haqaatii Oromiyaa keessatti firii taa'atii jiraadhaa. Dhugaa rabbi biyya ofiitti qoraan cabsanii leestiroo xaraganiitiin jiraachuu wayya. Firii taanii biyya namaa kana keessatti garboomaniitiin kan nama hin geenyeef kan nama gahu hundaan arrabsamuu irra. Inshaallah wanillee rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Warri biyya jirtan biyyaan bayina biyyuma keessanittis jiraadhaa jireenyi fooyyoftuun yoo abbaan fooyyessa jireenya inuma fooyyofti. Rabbiin jiruu bareedduu isin haa jiraachisu biyyuma keessatti.